dafqi yeroo dargaggummaa hin buune bara dullumaa imimmaanitti geeddarama. Waggaa 30 booda gaafa dabartu wanta barbaadde yaaluu hin dandeessu akka waggaa 20 keessa turtutti. Amma koo yoo kufteen kaata bar. Yaalta yoo kufe maayinni yoo dhuqa keetti kufte yoo deebiteen kaata. 20 keessa gaafa jirtu yeroo hojiitti yeroo kufuu yeroo ka'uu yeroo fiiguu yeroo barachuu yeroo namaa wajjin wal baruu yeroo dubbisuu yeroo eenyummaa kee argachuuf itti yaaltudha. 5 years discipline 50 years freedom. Naamusa waggaa 5 bilisummaa waggaa 50. Namandu financial freedom naam jedha. Freedom amma qabaataa taanaan amma baay'ee masitti tolee relax gootee jiraataa taanaan of gaafachuu qabda. Of gaafachuu qabda. Instant gratification ammayyuu gammachuu yeroo irratti xiyyeeffataa taanaan waan nama si kofalchiisu waan nama si tolu waan nama of qusachuu qabda. Yeroo nama jirtu yeroo si dhukkubsu yeroo si quqquuqu yeroo itti yaaltu yeroo itti koftu yeroo itti kaatu. Gaaricha ba'uudhaaf harki kee miilli kee luqqa'uu danda'a yeroo sana yaaltu ta'uu qaba. Waggaa 5 jireenya keetiif laattee koo waggaa 50 gammaddee jiraachuu hin dandeessa bara. Namni maaf waggaa 20 kee taa'ee bashannana maaliif jedha? Waggaa 60tti nyaachuun sitti tola, uffachuun sitti tola, konkolaataa qabaachuun sitti tola, bashannanuun sitti tola. Waggaa 20 keessa teessee isa waggaa 60tti gochuu dandeessuuf maaliif har'a yeroo kee gubda? Kun ukkoo teenya wal dhaggeeffatu kun amma nama narrabsiisu bara.